Qophii addaa kana keessatti akka mariitti kan ka'u ta'a. Gama biraatiin ammoo biyyatti galiinsaa fi hafiinsa adda baafachuufis Jawaaree wajjin marii geggeessuudhaaf Jawaarni galamoonni hafa jettanii kanneen gaafachaa jirtuuf har'a deebii ni argattu jennee gamanumaan abdanna. Egaa gama biraatiin ammoo haala daangaa Oromiyaa irratti lola ammaan kana geggeeffamaa jiruu fi keessumattuu ammoo gara godina Wallaggaa Bahaaf Lixaa irratti taateewwan miilana ta'anii fi wal qabatee kan Jeneraal Biraanuu Juullaa miidiyaa biyyattiif ibsa kennan irrattis kan qabxiilee garaagaraa kaafnu ta'a. Haga dhumaattiin wajjin turan affeerraa kenna. Jidduudhaan ammoo bilbila karaa yaadatti kennatanii fi akkasumas yoo gaafii qabaattan Jawaariin itti gaafattanis aanjessineera. Kunis 612-294-6770 bilbiluudhaan yaadaaf gaafii qabdan dhiyeessitu irra isinii deebuudhaan 1-612-294-6770dhaan nu bilbiltanii gaafis ta'ee yaada qabdan dhiyeessitu jechuudha. Egaa amma marii kenna qophii addaatiin kallattimaan itti seenaa jirra nu wajjin tura. Jawar ana galo. Ana. Imalaa fi galti Awurooppaa irraa torban sadii booda maal fakkaata gaafa Awurooppaa turte haalli turee fi wanti hojjetamaa ture maali wanni uummataaf ibsitu? Hoggan deemu aduun reefu eegalti Ameerikaatti amma laftee hedduu hawwite. Awurooppaatti kaayyoo lamaaf deemne tokko qophii waggaa afuraffaa OMN akkasumas hawaasa wajjin marii gochuudhaaf biyya Jarmaniitti marii gaariidha godhaa turre. Akkasumas ammoo jila Dr. Mararaa Faadhaan hoogganame akka achi dhufan waan beeknuuf isaan wajjin marii adda addaa qabna turre. Isaan wajjin marii bareedaadha qopheessine. Akkasumas immoo biyya Switzerland Jenevaatti konferansii dhimma nageenyaa irratti naafi Profeesar Isqeel affeeramne ture. Achirrattis marii gaarii ture. Akkasumas ammoo Profeesar Isqeel anis qondaalota mootummaa adda addaa wajjin kan biyya Jarmaniis kanneen birooti wajjin haala jijjiirama biyya keenya keessa jiru irratti marii gaarii goonee jidduun muree hojiin asitti waan jiruuf asitti deebi'e. Torban dhufummoo yoo haalli mijaate probably Faransaay deebi'uun kiyyan oolu qophii OMN waggaa afuraffaa qaban sanbataas deemu kana. Walii galatti hojii gaariitu hojjetame. Keessattuu amma waa'ee Jenevaa irratti haasaa isin taasiftan keessatti qabxiileen gurguddaan ka'anii keessattuu waan biyyaa irrattis ta'ee Jenevaa irratti ammoo qaamonni mootummaadhaa kan United Nations ta'uu kanneen birootis maal waan jedhanii fi wanti isin bal'inaan mari'attan keessaa wanni tuttuqamuu qabu wanni ibsamuu qabu maali? Egaa Awurooppaattis ta'ee biyya hundatti yaalii hubannaa qabsiisuudhaati kan hojjechaa jirru. Yoo yaadatte ji'a 4-5 dura achuma Jenevaatti dhaabbanni biraa tokko nu affeeree dhaamsa dabarsine turre. Haalli jijjiirama Itoophiyaa keessa jijjiiramni dhufaa akka jiru yeroo sanitti muummichi ministeera haaraanis hin filamne ture. Haalli jijjiiramni haaraan dhufaa akka jiru jijjiirama kanaaf immoo kan fide qabsoon Oromoo bifa kamiin kana fidaa akka fiduu akka danda'e keessattuu qabsoon nagaa akkamiin jijjiirama kana fiduu akka danda'e sadarkaa itti aanu irratti cehu irratti keessattuu mootummoonni biyyoota dhihaa deeggarsa akkamii godhuu akka qaban keessattuu mootummaa san keessatti sirnicha san keessatti humnoota jijjiirama barbaadan riifoormista suurra jennu san cinaa dhaabbachuu akka qaban gadi jabeessinee sababa wajjin lafa keenya turre sun bu'aa buusee jira jechuudha. Achi qofatti osoo hin ta'in walgahii qofatti osoo hin ta'in bifa adda addaatiin hubachiisaa turre. Ammas kan goone itti fufiinsa saniiti jechuudha. Sanirraa dhaggeeffatanii lammata mi'eeffannaan deebisanii nu affeeranii amma kan hubachiifne jijjiiramni dhufaa jiru maal fakkaata akka jiru. Jijjiirama kana itti fufiinsa qabsiisuudhaa fi gara fuulduraatti ceesisuudhaaf biyya sanitti dimokiraasiinii fi tasgabbiin akka dhufuuf hojii akkamittuu paartii biyya bulchuun hojjetamuu qaba. Hojii akkamittuu mormitootaan hojjetamuu qaba. Hojii akkamittuu siivil soosaayitiin hojjetamuu qaba. Shoorri dhaabbilee addunyaa hoo maal ta'uu qaba ka jedhu bal'inaan isaan wajjin mari'anne. Isaanis qophiidha qaban. Amma dura rakkoon hubannaan jira garuu amma hubannaan isaanii hedduudha fooyya'ee jira. Fedhii guddaa qaban. Jenevaan immoo agartee handhuura dinagdeeti. Fedhiin nuti qabnuu fi yaaliin achitti godhaa jirru dhaabbileen addunyaa achi haa jiraatanii san qofa miti. Investmentiin guddaan biyya san galu biyya teenya galuu danda'a jechuudha biyya sanirraa. Kanaaf agartee security fi dinagdeen waan wal qabataati. Namni maallaqa qabu san Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti invest gochuudhaaf haalli security garam deema kan jedhu san tilmaamuu danda'uudha qaba jechuudha. Garam deemaa san agarsiisuun konfidensii isaaniif kennine hojii biyyatti hojjetaniif hamilee akka isaaniif kennuu fi waliigalatti walgahii irrattis san boodas hubannoon nuti arganne fedhiin guddaan akka jiruudha kan hin argine. Walgahii yookaan marii sana irratti qaama mootummaa Itoophiyaa irraa kanneen dhufaniitti hirmaatan jiru. Ifatti waan jiru natti fakkaatu garuu I think sekretariin warra embaasii waan dhufan natti fakkaata. Yeroo ammaatti agartee mootummaan sun jijjiirama hedduu keessa waan jiruuf tasgabbiin hin jiru. Haa taatu garuu I think namoonni tokko lama gara embaasiitti waan dhufan natti fakkaata. Gama
Dr. Mararaa fa'aa wal arguu keessanoo irratti wanti mari'attan bal'innaan wajjin haasoftanoo maal fakkaata sun? Sun maal sii godha? Manni wanni beekuu yoo jiraate akka beekuudhaaf hin jedhe. Sun dhimma tarsiimooti. Dhimma tarsiimoota irratti gorsa qabnuu fi beekumsa qabnuu irratti wantoota mari'annee jira. Sun waan televezyiinaaf ta'uu miti waan gaarii waan bu'aa qabu waan gaariidha waliin haasofne hoggansa mana hidhaattis bilchaatee dhufeedha. Sittis obbo Baqqalaa wajjin mari'achaa turre achittis mari'achaa turre haala biyya walii galaa irratti isaanis odeeffannoo biyya keessaa qaban biyya keessaa waan dhufaniif odeeffannoo nuu kennanii nutis isaan akka qurxummii bishaan keessaa jiruuti agarte nummoo akka allaattii samirra jiruuti. Kanaaf qurxummii fi allaattii yoo kaltaan taate waan bishaan keessaa fi bishaan alaa sirriitti waliin hubachuu danda'an. Walii galatti kana murannee kana haasofne kakkaanii achii ka televezyiinaa ta'uu miti. Tole turtiin Naayiroobii fi Keeniyaa turte hoo maalinni? Naayiroobii waan sadiin hojjedhe waan sadiifin achi dhaqe. Qaama sadiin argee jechuudha. Tokkoffaa mootummoota naannoo sanii, mootummoota ollaa sanii, mootummoota bakka bu'oota naannoo sanii irratti hojii hojjetamuu qabu ture. Kan lammaffaa hawaasa keenya kan Oromoo Keeniyaa jiru wajjin hojii hojjetamuu qabu jira. Asirratti illee waan hojjetamee jira. Sadaffaa immoo obboleeyyan keenya kan Somaalee wajjin hojii hojjetamee jira. Gama mootummoota naannoo irraa waggaa kaane yeroo dheeraadhaaf hagayyee agartee wayyaaniin olaantummaa naannoo sanitti waan qabaatteef Itoophiyaa to'achuudhaan biyyoota naannoo sanii goolaa turte jechuudha. Yeroo baay'eenis kan hin dubbachaa ture boodarra namni hedduulleen ollaa sanitti kan hubachaa dhufe maali? Somaaliyaafis haa taatu Keeniyaafis haa taatu Sudaan Kibbaatiif Sudaaniif Eertiraadhaaf mootummoonni Itoophiyaa rakkoo kan ta'aniif uummata Oromoo cunqursuu waan qabaniif. Mootummaan tokko Itoophiyaa keessatti abbaa irree ta'ee itti fufuudhaaf uummata Oromoo cunqursuu qaba. Uummata Oromoo cunqursuudhaaf immoo uummanni Oromoo dubbee ittiin gurmeessee deemu ollarraa fira dhabuu danda'uudha qaba jechuudha. Kanaaf Somaalee diiguun biyya Somaalee diiguun uummata Oromoo cunqursuudhaan kallattiidhaan wal qabata. Sirni abbaa irree Itoophiyaa keessa jiraachuun diigamuu Somaalee, jeeqamuu Somaaleetiin, jeeqamuu Keeniyaatiin, jeeqamuu Sudaanii fi kan Eertiraatiin wal qabata. Kanaaf Oromoon aangootti dhufuun Itoophiyaa tasgabbeessuudhaaf qofa osoo hin taane, dantaa Oromoo qofaaf osoo hin taane, tasgabbii naannootiif regional stability barbaachisaa akka ta'e yeroo dheeraa hubachiisuudhaaf yaalaa turre. Amma galanni hagahuun hubannaan guddaan dhufee jira. Kanaaf haala sanarratti mari'achuun keessattuu haala akkuma muummichi ministeeraa eegaleen economic integration jechuun diinagdeedhaan wal fudhachuun akka cimee deemu haala security naannoo sanarratti akka wal hubatan ibsa tokko barbaadu turanii achirratti marii bal'aadha goone. Mariin sun marii bu'aa qabu ture. Anaafillee dhumaatii wayyaanee du'uu wayyaanee akkan mirkaneeffadhu na gargaare. Maaliif naannoo san waliin goolaa turte yeroo dheeraa achi turte akka baqataatitti amma ofiifuu baqataa ta'aa jirti jechuudha. Kun hundi hojii gaariitu naannoo saniin hojjetame itti fufuudha qaba. Fakkeenyaaf yoo waan san kaafne naannoo Keeniyaa keessattuu Naayiroobii irratti poolisoonni federaalaas ta'ee raayyaan ittisa biyyaa kan wayyaaneedha kanaan dura seenaa akka tureef keessattuu waajjira buufata poolisii naannichaa yookaan biyyattii sanii irratti tarkaanfii fudhachuu baqattoota ukkaamsanii biyya deebisuun aadaa ta'ee ture wanni sun Keeniyaa keessatti kan bal'inaan beekamu. Erga kun ta'e ammoo amma humnoonni nageenyaa wayyaanee kanaan dura biyyattii san keessa seenanii goolaa turan bahanii jiran guutumaan guututti jechuun danda'ama yoo isaan baanoo qaama kamtu bakka san bu'e. Ari'aa jiran gaafiin isaan mootummaa Itoophiyaatti illee qabaniif nurraa kaasadha. Maaliif hin callisan malee Keeniyaanis Sudaanis Soomaaliyaanis sodaataniituma lubbumaaf jecha callisan malee qondaaltonni naannoo sanii waan wayyaanoon achi keessatti godhan lammiilee Itoophiyaa qofa irratti sun ta'e lammiilee fi mootummoota naannoo sanii doorsisuu irratti waan hedduu irratti miidhaa geessisaa turan. Kanaaf wayyaaneen Finfinnee irraa buqqa'uun naannoo sanitti gammachuu guddaadha uume. Mootummoota biratti qaamota security biratti gammachuu guddaadha uume. Kan ammoo kan danda'an of keessaa ari'aa jiranii kaan mootummaan Itoophiyaa akka isaan keessaa baasu jajjabeessaniiti kan dhaamataa jiran. Gaafan achi ture waa ta'ee ture. Jeneraal Gabree kan Soomaaliyaa amata meeqa waliin dhayaa ture suni mootii jechuu dandeessa beekta. Naannoo sanitti Keeniyaadhaaf Soomaaliyaadhaaf nama akka mootiitti jiru nama akka fedhetti bakka fedhetti nama hidhu akka fedhe paaspoortii malee seenee bahu ture. Nama sani Igaadirraa ari'ame Igaadirti political advisory ture achi keessaa ari'ame ari'uun hin hafne salphisuu waan barbaadaniif footoo isaa bakka hattoonni gaazexaa irratti bakka hattoonni fi warri waa balleesse kun kaayamu jira. Saamtonni irra baay'an irratti achi kaayanii namicha kana jedha warri Igaad. Namicha kana nu gaangorraa ariine turree jirra bakka nun bu'oo bakka argametti yoo maqaa keenan ka deemu taa'e to'annoo jala haa oolu ka jedhu irratti baasan jechuu gaazexaa irratti. Ji'a jaha dura wanni akkasii yaadamu. Ji'a jaha dura maqaa Gabreetu namni sagalee ol kaafateen dubbatu Keeniyaa keessatti.
maaliif nama ajjeechise nama huusisu jechuudha. Namni sun amma bakka seenu dhabee Soomaaliyaan ariitee Keeniyaan ariitee Sudaan kibbaa ariitee haala kanarra jiranii nama tokko qofatu hafe Sudaan kibbaa ka jiru jeneraal tokkotu hafe inni illee manuma ka'uunatti fakkaata ammatti. Kuni baay'ee salphina guddaadha. Jeneraalonni kaleessa biyyattii san akka barbaadanitti akka barbaadanii waan fedhan godhan har'a yoo ammoo akka saamtotaatti gaazexaa irratti ifatti bahanii salphatanii igaadirraa ari'amuun baay'ee kufaatii guddaa mul'isas gama wayyaaniiti yoo fudhan. Egaa mee jaroonni kun biyya san seenanii unkura akkanaa rakkoo akkanaa uumuun duratti mootummaan Keeniyaa ta'uu maaliif affeeree jara kana achi seensisuu danda'e duraan? Affeerate miti gartee mootummoonni hundi dantaa fi irratti self interest irratti kan socho'an. Kanaaf yeroo wayyaaneen mootummaa Itoophiyaa harkaa qabdu Keeniyaan Itoophiyaa wajjin hojjechuun dirqama ture. Tokkoffaa biyya ollaati. Dantaa nageenya dantaa diinagdee baay'ee qabu. San qofa osoo hin ta'in mootummaan Itoophiyaa wayyaaneen yeroo harkaa qabsanitti leecalloo guddaa harkaa qabdi turte. Jaarmalee addunyaa irratti dhiibbaa guddaa qabdi turte. Sababa dhimma Soomaaliyaa kanaan Ameerikaan isii cina turte. Kanaaf Keeniyaan wayyaanee wajjin hojjechuun isaaniif filannoon turre dirqama ture jechuudha. Kanaaf haalli ture isaaniif dirqisiisaa ture. Kanaaf amma akka waan akka bilisoomaniitti kan uf laalaa jiran biyyoonni naannoo sanii. Sudaanis haa taatu, Sudaan kibbaas haa taatu biyyoonni biraallee akka waan bilisoomaniitti kan isaan uf laalaa jiranii. Amma tarkaanfii saffisaa fudhachaa jiranii kun cimuu qaba immoo kun cimuu qaba keessattuu hoogganoota miilitariitiif intelijeensii naannoo san jiran bakka jijjiiruun barbaachisaadha. Soomaaliyaa baay'ee kan jeeqaa jiran mootummaa federaalaa Soomaaliyaa kan laaffisaa jiran kan humnoota warra godinaan ijaarame kana kan achi keessa kaa'anii jiran diinagdee guddaa by the way achitti waan tokko inni hubadhee dhufe keessattuu adada Finfinnee keessa dhiibamaa deemaniin biyyoota ollatti maadheeffachuudhaan diinagdee naannoo saniitirraa itti fayyadamanii jeequmsa uumaa jiran fakkeenya Soomaaliyaa keessatti kasala ekspoortii godhu gara biyya Arabaatitti sanirraa maallaqa argamuun abdii ileedhaaf namoota adda addaatiif hidhannoo bituudhaan waan akkanaa godhaa jiran. So I think jijjiiramni amma dhufaa jiru kun saffisaan waan akkanaa kana sirreessaa deemuu danda'u qaba. Ergumaa waa'ee Keenyaa Naayiroobii kaafnee amma baqattoonni hedduun biyya san jiru kan ammaan kanattis ta'e achiin durasittis baqattummaan isaanii fudhatama dhabee gara UN irraan jechuudha. Achitti harkifatanii umriin isaanii dheerinaan achi jiraatu jiru. Wanni sun haala akkamtu isaan eeggataa jira keessattuu amma yoo fakkeenyaaf biyyattiin nagaa taate ammaan booda nageenyi isin sodaatanii biyyaa baatan ifaan jiru jedhutu jira. Akkasumas ammoo baqattoonni keessattuu kaakumaa mooraa baqattootaa keessa jiraatan kuma hedduun laakaman akkam taanaa waan taanu wallaallee irraa fa'a jedhanii achitti dhama'aa jiru. Isaanin kun hiree isaan qaban maali gamasumaa yoo hubate? Dhimmi baqataa amma rakkisaadha beekta. Wanni itti Jarmanii yeroon ture gaafin kun kaafamee ture. Abiifaan biyyi tasgabbii qabdii biyyi nagaa dimokiraasiin deebi'ee jedhanii dhiibbaa gama diinagdeetiin biyyoonni adda addaa irra kaayaa turan san ofirraa hir'isuudhaaf baqattoota rooppilaadhaan fudhatanii galaa kan jiran. Gama tokkoon mootummaa aangoo qabate san gargaaruu qabna jechuu akka Oromootti. Garuu isaan xayyaaraan nama fudhatanii galuun sun immoo baqataa keenya irratti dhiibbaa fidaa jira jechuudha. Keessattuu baqataan keenya yoo biitii nagaa taate qondaalli Oromoo aangoo qabatee baqataa Ijipti irraa haa taatu Suudii irraa fe'ee kan galu taate baqataa Kaakumaa jiruuf baqataa Kaayiroo jiruuf baqataa Jarmanii jiruuf dhiibbaadha qaba. Ammatti biyyoonni hedduun dipoorti gochuun eegalle haa ta'u garuu yoo haalli amma akka abdannutti tasgabbiin kan dhufaa deemu taate dhiibbaa ni fida. Kanarratti jaarmeeleen hawaasaa hayyoonnii fi mootummaan waliin ta'anii hojjechuudhaan yoo danda'ame namoonni erga baqatanii jiraatanii bakkuma jiranitti akka itti waraqaa argachatanii hojjetan. Maaliif keessattuu warri already Awurooppaa ga'e kun achuma jiraatanii yoo hojjetan biyyaafis mataa ofiitiifis faayidaa qaban. Yoo immoo kaa deebi'an jedhamu taate harka qullaa haalli ittiin deebi'an osoo akka hin uumamnee fi haalli waa waggaa biyya galan waa ittiin qalaabatanii fi waa ittiin dalagatan haalli ittiin kennamu irratti hojjetamuu qaba. Maallaqa guddaa jira dhimma rifiijeetiif kan lafa kaa'amee jiru. Kanarratti I think mootummaan Itoophiyaa, mootummaan Oromiyaa bakka bu'oonni baqattoota jaarmeeleen hawaasaa akkasumas jaarmaalee akka UN fi mootummoota Awurooppaa wajjin mariin bal'aan godhamuu qaba. Istiraateejiin baafamuu qaba. Maaliif uummata kumaatamaan lakkaa'amu kana guutumatti yoo harka qullaa biyya akka galchitu taate yeroodhaaf siyaasaadhaaf fayyada malee qoturraan rakkoodhatu uumama. Kanaaf hojiin baqataa akkuma jiruun guuranii deeman kun illee of eeggannoo guddaa gaafata. Namni galee rakkootu biyyaa isa baase namni fakkeenya waggaa 8-10 eega biyyaa baqate yoo biyya deebi'ee lafti isaan jirtu wanni hojjetatu hin jiru. Kanaaf rakkoo irratti rakkoo dabaluutti ta'a of eeggannoodhaan deemuu barbaachisa.
kan Keeniyaa keessa jiraniif warra achi jiranii wajjin akka mari'annetti dhimmi nageenya amma booda agas mara shakkisiisa miti. I think hamma poolitikaan Itoophiyaa kara qabatetti Keeniyaa keessatti rakkoon ammasii hin jiru. Warroon bifa adda addaatiin hidhaman gallakkifamaa jiru. Achi qofa osoo hin ta'in biyyoota akka Taanzaaniyaas haa ta'u biyyoota ollaa biratti gara Saawuz Afrikaa osoo deeman lammiilee hidhaman haalli gallakkifaman irratti hojjetamaa akka jiran bakka bu'oonni mootummaa naannoo san jiran natti himanii turan. Gama biraatiin ammoo turtii Keeniyaa Naayiroobii keessa turtanitti yookaan turteetti miidiyaalee biyyattii keessa jiran keessattuu Afaan Oromoo BBCfis akka ibsa kennite akkasumas akka isaan dubbifte haala kanaan wal qabatee guddinni Afaan Oromoo yookaan miidiyaan Afaan Oromootiin dabarsu Keeniyaa keessatti babal'achuuf jajjabaachuun maal fakkaata achi wanni ati hubatte maalinni sun? Ijoolleen BBC hojii gaarii hojjetaa jiranii of course daqiiqaa 15 qofa kan hojjetaa jiranii humna qabanii fi dandeettii qabaniin sa'aan isaan qaban wal gahaa miti ijoollee hedduu ciccimtuutu jira. Amma tokko imalli Keeniyaatti godhe Naayiroobitti biiroo banuutu jira biiroo OMN. Kun hawaasa keenya kan Oromoo kan Keeniyaa keessa jiru tajaajiluudhaaf hawaasa Booranaa kan Garbaa kan Ormaa kan Waataa kan Garrii kan achi keessa jiru kana tajaajiluu danda'uudha qabna. Kana hawaasni sun agartee gara lamatti cite. Hiddi isaa guddaan Itoophiyaa keessa jira. Hammi tokko immoo Keeniyaa keessa jira. Keeniyaa keessatti bakka hedduutti hirmaataa jiranii. Bakka gurguddaa jira namni keenya beektaa Keeniyaa keessa. Bakka gurguddaa aangoo jechuudha. Aangoo gurguddaa keessa jira. Haa taatu garuu neetwoorkii jabaan qaban wal hubannaan agas mara gahaan hin jiru. Kan miidiyaan immoo uummata wal hubachiisuu irratti shoora guddaadha qaba. Kanaaf OMN Naayiroobitti banuudhaaf kan murteessine dhimma kanarratti hogganoota hawaasa Oromoo achi jiraniin hedduudhaan wal agarree marii guddaadha goone gaazexeessitoota jiran wajjinis marii guddaadha goone marii kanarratti hundoofnee dameen OMN achitti baname kaayyoo lama kan qabaatu. Tokko hawaasni Oromoo Keeniyaa keessa jiru sun akka itti fayyadamu akka itti wal gurmeessu akka itti sagalee walitti dhaga'u irratti primarily isaan kan tajaajilu. Itti aansee immoo hawaasa Oromoo Keeniyaa keessa jiruu fi kan Itoophiyaa keessa jiru kan addunyaa keessa jiru akka walitti hidhu. Qophiin asliin faan hojjetaa turan sun beektaa jijjiirama guddaa fide. Waggaa tokkoof kan deemaa ture Libanii fi kan geggeessaa turan suni haa taatu garuu sagantaa tokko fuunee OMN irratti waan godhaa turreef intarneetii irratti sheer godhaa waan turreef waa'ee Oromoota Keeniyaa keessa Oromoon Itoophiyaa keessa hubannaa guddaa akka argatan hireebanii jechuudha. San qofa osoo hin ta'in amma argaatiin ture amma namoota hedduu Keeniyaa keessatti poolisoota warra adda addaa hoggan argu sagantaalee OMN dhaggeeffatu sagantaalee OBN dhaggeeffatu waan haaraa kana bal'isuu qabna. Kuni kan bal'ifnuuf miidiyaa qofaaf osoo hin ta'in Northern Corridor san daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa san daangaa walitti bu'iinsaatirraa gara daangaa misoomaatti jijjiiruu danda'uudha qabna. Piroojeektii UN fi warri adda addaa lafa kaayantu jira kan dabala isaatiin hanga ammaa lafarra harkifataa jiru. Kanaaf sirriitti hojjechuudhaan keessattuu kibbi Oromiyaa haala ittiin doolaa takkaa wadabii Keeniyaa ittiin fayyadamuu dandeessu haalli diinagdeen kaaba Keeniyaatii fi kibba Oromiyaa jiru kun hedduu walxaxee hedduu walitti hidhatee deemu. Kun immoo diinagdee naannoo sanii guddisuun diinagdee daangarraa kana guddisuun biyyoota lamaan gama diinagdeetiin walitti hidhuu qofa osoo hin taane hawaasa daangarraa san kaa diinni addaan qoqqoodee wal nyaachisu san akka isaan araara buusanii nagaa buusanii guddina diinagdee irratti waliin hojjetan irratti hojjetamuu qaba. Anillee gara fuuldura hojiin guddaan naannoo sanitti hojjechuu barbaadu keessa araarri bu'uun nageenyi bu'uun uummata keenya kan Booranaaf kan Garrii jidduutti nageenyi bu'uun uummata Somaaleetiif kan Oromoo jidduutti nageenyi bu'uun walti bu'iinsi siyaasaan Finfinneetiif siyaasaan Naayiroobii uumtu kuni uummata keenya wal ficcisiisuu irra dabree naannoon sun madda nagaa qofa osoo hin ta'in madda untapped economic potential guddaadha qaba. Horii guddaan naannoo san jira, loon hedduun naannoo san jira, misoomni isaa hin tuqamne hanga ammaa waan hedduu hojjetamuudha qaba. Karoora lafa kaa'amee jira, karoora san immoo hojiitti furuudha barbaachisa. Kanarratti shoorri miidiyaa laafaan ta'u. Miidiyaan uummata keenya akka wal baratu, uummanni keenya akka wal hubatu godha. Sanirraan miidiyaa fi hojii diinagdee imaamata diinagdeetiin wal bira yoo finne rakkoolee gurguddaa jiran furuu dandeenya inni abdan. Yeroo darbee miseensi paarlaamaa biyyattii kan ta'an dhalataan Oromoodha obbo Haji Alii Waariyoo as dhufanii OMN itti istiidiyoo keenuma kanatti gaaffii deebiin waliin taasisaniin kan isaan dubbatanis aadaan eenyummaan maalummaan saba tokko calaqqisu yookaan hawaasa tokko ibsu baay'inaan hin mul'atu kana hanqina kan qabnu akka miidiyaatti san keessa ni qabna kan irratti ammoo akka miidiyaan biyyattii san keessa dhaabbatu kan jedhu yaada san asirratti kaasanii dubbatanii turanii keessumattuu hawaasni Oromaatiif Oromoon yookaan Oromiyaa keessa jiru baroota dheeraaf waggoota 500 dura erga addaan bahe immoo waliin beeku haa ta'u immoo karaa kanaan carraa argametti mootummaan Keeniyaatii fi mootummaan Oromiyaatis wal hubachuudhaan waliigaltee tokko taasisuudhaan akka hawaasni kun lamaan uummanni kun lamaan walitti dhufee
aadaa eenyummaa walirraa baru taasisuu irratti baay'ina hojjechuu qabnaa kan jedhu mirkaneessanii turanii. Kanaaf amma miidiyaan OMN damee isaa Naayiroobii banuun fakkeenyummaa guddaa ta'a. Kunis hariiroo uummata waggoota dheeraa dura addaan bahee walitti harkisaa. Egaa erga kana jenne ammoo marii keenyatti aanuun durattis namoonni gara bilbilaatiin yookaan nagas gaafachuu danda'u akkasumas ammoo gaafiif asiif dhiyeessuu danda'u kanas jidduudhaan keessummeessaa. Gaafiif deebii keenyatti aanutti dabarraa daawwattoota keenya karaa itti nu bilbiltan 1-6-12-9-4-6-7-7-0 gaafis ta'ee yaada yoo qabaattan Jawaariin gaafachuu dandeettu yookaan yaadas dhiyeessuu dandeettu bilbila kanaan nu bilbiltanii. Egaa erga kana jenne ammoo mee akka waliigalaatti yoo gara Oromiyaatti deebine haalli nageenyaa amma Oromiyaa keessa jiru hoo maal fakkaata? Maaltu ta'aa jira ammaan kana? Akkuma siin jedhe imala Keeniyaattii fi Itoophiyaa walitti qabuun barbaachisaadha. Haalli nageenya Itoophiyaa amma tokko kan miidhamu haala biyyoota ollaatirraayi. Yeroo achi turetti hojiin tokko kan hojjetame akkuma reefu jedhe kan dhimma daangaa kana kan biraa garuu dhimma Somaaleeti. Maaliif rakkoo nageenyaa guddaan Oromiyaa fi Itoophiyaan yeroo ammaa qabdu rakkoo abdiileen uumaa jirudha. Jeneraalonni wayyaanee abdiileetti fayyadamanii jeequmsa isaan buusaa turan namuun beekaa akka itti jiranis. Kana madda gogsuudhaaf hojiin achitti hojjetame ture. Somaalota jidduutti wal hubannaan akka dhufu ce'umsa irratti tarsiimoo ce'umsaa akka qopheeffatan marii jajjabaatu godhame. Haaluma saniin I think yeroo gabaabaa keessatti furmaanni waan dhufu fakkaata. Abdiilee yeroo gabaabaa keessatti gariin haa taatu gara kaaniin haa taatu aangoo irraa ni ka'a. Uummanni keenya kan Somaaleetis haara ni galfata. San booda hojiin itti aanee dhufu uummata Somaaleetii fi Oromoo jidduu diinummaan hin jirtu. Gadoon hamtuun hin jirtu. Kanaaf saffisaan manguddoo isaaniitii fi manguddoo teenya jidduutti gattaa'uudhaan dubbii furuu barbaachisa. Already abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo hojii hojjetaa jiru jira. Hojii nama boonsa hojjetaa jira. Manguddoon Somaaleetis kan gosoota hundaatu Finfinneedha jiranii. Hojii gaariitu kan hojjetamaa jiru. Erga araara buufne booda haala hawaasni kun lamaan lammata jeequmsa akka hin deemne qofa osoo hin tahin walitti hidhanni diinagdeetii fi aadaa siyaasaa daran akka cimu godhu irratti hojii guddaa nurraa eegama jechuudha. So hojiin tokko kan Keeniyaatti hojjenne egaa waliigalatti kan hojjetamuu qabus kan ammas jabaatee hojjetamuu qabu abdiilee bakka saniif fonqolchuu bakka isaa mootummaa uummata Somaaleetiif amanamaa ta'e olla wajjin nagaa barbaadu gadi dhaabudha. San booda hawaasa walitti hidhuudha. Kun egaa dhugaadhaa har'a yeroo haasofnutti gara kibbaatinis gara bahaatinis rakkoo guddaan irratti uumanii jiranii. Haa taatu immoo rakkoo san yeroo gabaabaatti waan furamuu qabu. Hawaasni keenya walii obsuu barbaachisa. Garuu I think akka nama ilaalutti yoo taate yeroo gabaabaa keessatti rakkoon daangaa kun gara furamuutti deema. Amma fakkeenyaaf Cinaaksan yoo fudhanne ji'a darbeerraa kaasee godina Harargee baanaa Cinaaksan jechuudha manneen hedduun akka gubate yoo xiqqaate al tokko bilbila kana kaafannee deemna. Hello. Hello, akkam ooltani gaafiin Jawaariif gaafii biyyaadha. Eenyu haa jedhu eessarraa nu bilbiltanii? Maqaan koo Naasir Abbaa Garoon jedhama. Atlaantaarraan bilbila. Tolee gaafii keessanitti nuuf fufa. Waa'ee inni biyya deemuu irratti biyya keessaa namoota hojjetaa jiran namoota hedduu qabna. Sanaan duras immoo seenaadhaan akkaataa Haayilee Fiidaallee yaadachuu qabda jechuun barbaada isaanii. Haayilee Fiidaa biyyatti galeetii nan qabsaa jedhee booda seenaa ta'ee hafe erga Haayilee Fiidaa du'e amata 30 booda kan Jawaariin arganne. Jawaari yoo galee waa tokko ta'e isa duwwaa osoo hin taane Oromoo hundatu miidhama. Kanaafuu itti yaadii jechuu barbaadeetan. Tolee ulfaadhaa galatooma. Amma gaafiin ka'e mata duree nu qabanne keessatti kan silaa itti dhufuu qabnu maamilli keenya Atlaantaarraa bilbilanii yaaddoo qaban galuu kee irratti ibsanii ergamee yaada isaanii kana ibsuun duratti waa'ee galiinsa mata duree nu qabanne galiinsi kee kun hafuudhamoo galuudhamoo karoorri kee maali? San boodarraa haasofnu kun kaanaan gaafiin hedduu waan dhiyaatuuf boodarratti haasofna duramee dhimma siyaasaa fenneet san booda kiyyatti ceena. Haa ta'u amma kan jidduudhaan nu bilbilamee bilbilli addaan nu kutee waa'ee Cinaaksan ji'a darbeerraa kaasee manneen 1,070 dhiyaatantu gubate akka odeeffannoo qabnutti. Waajjirri bulchiinsa kominikeeshinii aanaa Cinaaksanis gaafa gabaasu 1,000 akka gubateedha. Achi asis manneen 70 akka gubatan. Aanaa Baabbileetti manneen 40 akka gubatanidha. Torbaan matarii kana keessa mi'eessoo irratti sadha lola ture. Cinaaksan irratti sadha lola ture. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa godina Baalee aanaa Dawwee Sararrattis lola tureen namni tokko wareegamee 9 ammoo weerartoota irraa ajjeesan. Har'as Camuuq aanaa Mooyyalee jechuudha. Boorana irrattis akka lolli guddaan ture.
namoonni 4 akka ajjeefamanii fi 23 akka madaa'anii odeeffannoo har'a nu gahe. Rakkoon kunniin dhaabbataan jiru yeroo gara yerootti haga Gujii dabalatee naannoo Walloo kanas dabalatee baay'inaan deddeemaa jira. Akkamitti yeroo gabaabaa keessatti falatti kennuun dadhabamee kana keessatti immoo uummanni dhumaa jira. Abdii illeen ammoo har'a bor odoma jedhamu tarkaanfii adda addaa fudhataa jira. Inni aangoo irraa kaafamaa jiru, lolli kun dhaabbachaa jiru. Uummanni immoo kana keessa miidhamaa jira. Akkamitti falli argama waan kana irratti? Hello. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Usman. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eenyu jedhu? Usmaila Gagabana anjani khanin dawalu Melbourne rai. Ayye. Gafin Jawar qaba. Ayye. Haala yeroo ammaan tanaa kana agartee kutaan Oromiyaa hundi akkuma laaltanii agartan kutaan Oromiyaa hundi bilisoomtee alaabaa sila agartee duraan dhukkuba sammuu taatee uummata agartee biyyattii keenyaa saniif dhaabbattee kutaa hunda keessatti ilaalisu jirti. Garuu kutaa Oromiyaa keessaa wanni kutaa Harargeedhaa ispeeshaalii agartee liyyuu poolisii kana irratti xiyyeeffatanii akkanatti haleellaan irra deemu jiru. Jawaarilleen agartee haala duraan qabsoo Oromoo oofu jirurraa xiqqisha ibduuba jedhee osoo rakkinni guddaan kun deemu haala akkamirratti agartee karaa galaa deemu akka filatee Jawaar irraa waan kana deebisaa barbaade because osoo rakkinni kun furamee hin dhumin kanuma hedduu galatooma. Ulfaadha. Hello. 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 Akkam isin nagaa? Hello. Hello, isin nageenya? Akkam jirtu? Nagaa akkam isin? Eenyu haa jedhu? Nagaa. Muraad jedhama. Eessarraa nuu bilbiltan? Qatarraa bilbilan. Tole yaadas ta'ee gaafii keessan itti nuuf ufa. Duraan dursee Jawaar nageenya gaafachuu barbaade. Ayyee itti fufa. Jawaarin dubbisuu barbaade duraan dura. Isin dhagaa itti nuuf ufa. Jawwee akkam jirtu? Nagaa akkam? Nagaa fayyaadha. Gaarii galata rabbii fayyuma. Nagaa alhamdulillah. Anis gaafii takkaan qaba. Ayyee. Gaafiin kiyya kan gurbaa ta'an duratti si gaafate saniin takkuma. Waa'ee biyya galuu sana sila xiqqoo tasgabbooytee yeroo kannitee fi itti ilaaltee wayya. Maalis manni miliyoona 55 manni Oromoo guututti rakkina galuu mala yoo ati waan takka taate yoo ati gufatte illee kanaafuu sila yeroo kannitee itti yaadde gaariidhaan jedha. Tole ulfaadha. Maal yaan nama wal fakkaatu waa'ee galuu fi hafuu kee irratti kan dhiyaataa jiru mee isatti seenuun jidduudhaan bilbila dhaabne gaafii amma haala daangaa Oromiyaa irratti isa xumurree kaanee waa'ee kanatti deebinee gaafilee uummataatis karaa kanaan deebifta. Haalli kun akkamiin nagaa argata daangaa irratti silaa abdii illee nagaa dhaabaan jiru kan jedhudha gaafiin keenya odoo haasofnu kan irratti onnan. Usmaan yeroo dheeraa haasayaa turre beeytanaaf ati mari'achaa turre. Wanni amma deemaa jiru kun waan lafaa ka'ee miti. Hedduun hordofan waan hogganoonni wayyaanee jedhan kan dhimmi kun dhimma daangaa haa fakkaatu malee bifa haaraan ka'ee galee Oogast 2016 booda takkaa hagayya 2016 booda erga hiriirri guddichi godhame booda abbaa isaa hayyateef Siyuum Masfin televiziyoona faana irratti haasayaa sa'a 2 olii godhan. Nama yeroo baay'een irra deddeebi'ee namatti hima san dhaggeeffachuu qaba namni waan amma deemu jiru hubachuudhaaf. Guyyaan suni yeroo isaan aangoon TPLF dhumachuu isii beekan jechuudha. Kanaaf of baraarsuudhaaf keessattuu humni Oromoo fi Amaaraa kun walii tumsee dhufnaan irra aanuu akka hin dandeenye waan hubataniif Minority Alliance tumsa saboota xiqqoo uumuudha qabna. Gamanaan Beenishaangul irraa Gaambeella irraan kibbaa walii hidhuudha. Gamasiin Affaariif Somaaliirraa walii hidhuudhaan jidduu kanatti hudhuu qabna kan jedhu kaartaa baasanii waan adda addaa dubbachaa turan. Kanaaf osoo isaan qophaa'anii fixin itti dhaqqabnee miila jalaa jirre amma wixxifatutti jiran tarsiimuma sanitti deemaa jiranii haa taatu garuu saffisni keenya baay'ee waan deemeef
pilaana qaban guutuutti hojiitti hiikuu hin dandeenye. Isaan san jedhanii yoo yaadatte isaan yaada san kennanii torban itti aanu hiriira guddaa yaame abdiilleen ka anaa fi abaa'oo fi warra ONLF kana hunda ittiin abaaraa ture. Hiriira guddaa yaame ture istuudiyoo irratti. Ji'a itti aanu lola guddaa nutti banee jechuudha. Lolli kuni lola jarri duuba ta'anii deemanii garuu abdiilleen gowwaa callisee jala deema qofa osoo hin tahin uummanni Somaaliyaa akka isaan jaalanne beeka. Kanaaf taayitarra turuudhaaf waan saame qabatee turuudhaaf isaan wajjin hojjechuu filatee jira. Rakkoo daangaa keessattuu ka kibbaatiif kan bahaa furuudhaaf furmaanni guddaan irra deddeebiitiin yeroo dheeraas kan jechaa ture abdiilee dhabamsiisuudha. Abdiileen achi buunan uummanni Somaalee fi Oromoo wal lola fedhii hin qabu. Isa achi dhabamsiifnan torban lama keessatti araara nagaa buusuun ni danda'ama. Qaallicha maal sochoosuu isa dadhabe? Garaagarummaa saffisaa qabna nuufi warri mootummaa jidduu. Warri mootummaa of course akka mootummaatti thinking like a state haala tokko suuta deemuu irratti biirokraasiitti fayyadamuu irratti jiranii amma akka hubannaa jirru akka dhagayaa jirrutti jala muranii itti himamee jira. Yoo isaan dadhaban garuu tooftan plan B illee ni jira jechuudha. Kana yoo isaan kan qophaa'in taate torban kanaa fi kana keessatti yoo isa bakka san hin kaafne taate manguddoon Somaalee Finfinnee jiran jijjigatti duuluudhaaf qophii fixatanii jiranii jechuudha. Kana immoo uummanni Oromoos guutuudha deeggara. Kuni mootummaa federaalaa akka filatu isa godha. Takka abdiilee filachuudha qaba. Takka uummata Somaaleetii fi uummata Oromoodhaa filachuudhaaf dirqama jechuudha. Kanaaf yoo mootummaan Abiyyi kan danda'ee hin danda'a. Murannoodha yoo kan deeman taate kaasuu qaban yoo immoo isan kaafne uummanni Somaalee deeggarsa uummata keenyaatiin ofirraa kaasuudhaaf qophiidha. Wanni namuu hubachuu qabu maali? Abdiilee is a strategic enemy. Rakkoo guddaa carraaqqii Abiyyi bakka hundaan godhaa jiru tana hunda nama jalaa fashaleessuu danda'udha. Abiyyi gubbaan xaafii wanni qalqalatti xaafii naqaa inni jalaan akka xaddee jalaan akka hantuutatti jalaan uraa jira jechuudha. He is undermining everything. Yaalaa jiran baay'ee zawwaa Affaaritti illee yaalanii jiranii Asoosatti yaalanii jiranii uummata keenya irratti namoota kakaasuu irratti Kibbattis hawaasa afaa irratti yaalanii hedduu wanni milkaa'iniif maraata akka abdiilee hin jiru bakka biraa. Namni akka isa hamaa waan hin jirreef. Kanaaf isa akka nama tokko qofatti miti kan laalamuu qabu. Akka gufuu qofatti miti kan laalamuu qabu. As a strategic enemy ilaalamee kaafamuu danda'udha qaba. Mootummaa yoo isa kaasuu baannaan plan B dhaan move irra goonee ni ka'a jechuudha. Option kennamu mootummaadhaaf. Kana mootummoonni amman odeeffannoo qabutti irratti muranii jiranii isa kaasuu danda'udha qabanii isa yoon kaasin mootummaa saniif rakkoodha. Uummata keenyaaf rakkoo carraaqqii yeroo dheeraa dhiiga yeroo dheeraa uummata keenya gannamsiise kanallee itti fufee duuti kun dhaabbachuu danda'udha qaba. Du'a kana dhaabsisuu weerara kana dhaabsisuu danda'udha qabna. Weerara kana immoo mataa irraa muruu qofaani kan dhaabsifnu. Kuni farra Somaaleeti. Gabaasa tokko deeggarda Human Rights Watch baasee jira. Waan abdiileen uummata Somaalee godhe ta Oromoo godhe yoo wal bira fiddee dachiisame. Yoo xiqqaatee Somaalota 10,000 ol fixe namichi kun. Kanaaf namicha sana achi kaasuu baannaan meeshaa hama wayyaanonni harkatti qabatanii hafan keessa inni guddaan nama kana jechuudha. Kanaaf nama kana isaan buusuu baannaan uummanni ofirraa buusa. Buusuun qofti gaadha. Erga fakkeenyaaf namoonni haganaa dhumee harka isaatiin ammas daangaa Oromiyaa irratti ammoo yoo xiqqaate namoonni 300 dhiyaatan kan itti ajjeefaman humna abdiilee kanaan jechuudha. Namoonni kuma hedduu namoo qabeenya irraa buqqaan kan hedduun itti madaa'an. Kaasuun qofti gaadha seera dhiyaasuun hin jiru. Yoo xiqqaate beeki nama 2,000 oltu gama Oromiyaatii du'e lola daangaa kanaan waan xiqqaa miti. Gama Somaaleetiinis yoo xiqqaate nama 3,400 oltu ajjeefame liyu poolisiin fi siviiliyaaniin. Kuni itti gaafatamuu qaba. Amma akka itti gaafatamummaa isaa cinatti dhiifne ammaaf ka'uu qaba taayitarra. Maaliin jee Afrikaa bahaa nagaa uumuudhaaf Afrikaa bahaa qulqulleessuudhaaf jeequmsi shororkaan Afrikaa bahaa akka hin jirre yoo akka hin jiraanne akka barbaanne taate Finfinnee dimokiraateessuun Finfinnee qulqulleessuun sanitizing Finfinnee is essential. Akkasumas ammoo Finfinneen wayyaaneen mishigii 3 qabni jenne. Mishigiin duraa bulchiinsa naannooti. Kalamaffaa Finfinneedha. Mootummaa federaalaati. Lamaan keessaa baatee jirti. Amma ka jirtu Maqaleetti aanee garuu Jijjiga jirti. Maqalee olillee Jijjiga jirti amma. Xiinxala kiyyarratti modify gochuun barbaachisaa. Maqalee qofan laalaa ture. Jijjiga jirti. Maqaleellee uummanni itti ka'ee jira. Uummanni itti ka'ee jira Maqaleellee.
xoosaa keessan nutti hin fidinaa kophaa keessan nyaachaa ooltanii uummata kan saamaa turtanii dhuftanii nu cinquu hin dandeessan kan jedhu itti fidee jira. Jijjiga garuu akka wayyaanitti osoo hin ta'in jeneraalonnii fi humnoonni tikaa ciccimoon jijjiirama kana hin barbaannee fi waan saaman qabatanii turuu barbaadan akka Gabree kun achi jira jechuudha. Jara jijjiga keessa abdiilee buqqaasuun isaan bakka dhabsiisuudha. Isa achi kaasuun barbaachisaadha. Akka itti gaafatamummaa immoo dhawaatan itti dhufna. Amma komiin gurguddaan amma daangaa irratti ka'ee uummata irraa nu dhaqqabaa jiru yeroo uummanni haala kanaan itti dhumataa jiru manneen isaanii itti gubataa jiru qabeenyi barbadaa jiru namoonni hedduun akka naannoo gadhiisanii qe'ee irraa baqatan taasifamaa jiru. Tumsi poolisii Oromiyaa hanquudha. Poolisiin Oromiyaa nuun birmannee jedhu komiin kun poolisii Oromiyaa maali rakkoon isa daangessee birmatuudha bilaata? Akka natti fakkaatutti dubbii kana dubbii lola naannoo lamaanii gochuu waan hin barbaanneef arra boru namichi kun ka'a jedhanii waan yaadaniif lola kana ol guddisuu waan hin barbaanneef humna guddaa gamasitti waan bobbaasan natti fakkaatu lammaanfaan humnuma uummataa gargaaru uummanni akka ofirraa ittis godhaa jiranii. Amma tokko gaa makalaakaa kan uummata cinqaa ture jidduu seenaa kan uummata cinqaa ture makalaakaa ture sanillee irraa hir'isaa jiranii. Akkuma jedhetta I think fuulleffannaan saffisa irratti garaagarummaan ani isaan wajjin qabu. Saffisaan hin deemne malee tarsiimoon isaan godhan gaarii. Tarsiimoon isaan hordofan maali? Ka duraa warra abdiilee gargaaraa ture san jeneraaloota ciccimoo achirraa kaasuudha. Amma har'a official ta'ee jira jeneraal kwartar ka bara deeggaddaa uummata keenya ficcisiisaa ture sun har'a xurataa akka bahu officialii itti murtaa'ee jira. Saamoraan ka'ee jira. Jeneraal Maashoon kan naannoo sanitti ajajaa ta'ee lola kana ficcisiisaa ture achirraa kaafamee jira. Gabreen deemee jira. Gabre Dillan Chief of Military Intelligence kan ture sun achirraa kaafamee jira. Kanaaf abbootii guddaan yookiin adeeronni abdiilee ka gubbaa ta'anii isaaf gaaddisa ta'anii isa jajjabeessaa turan sun ka'anii jiran. Isa good strategy bareeda ture. Strategy bareedaadha kan hordofaa turan. Saffisa irraa rakkoo qaba. Maaliif ammallee dhimmoota xiqqaa qofa irratti dhimmoota guddaa irratti hogganoota OPD wajjin garaagarummaan jiru saffisa yeroo ce'umsa irratti abiy saffisaan baay'ee jabaadha. Kana irratti garuu hin laaffate. Saffisaan namicha kana achi kaasuun he is a mortal enemy. Ajjechaa nama keenya qofaaf miti. Ajjechaa nama keenya qofaaf miti. Rakkoo daangaa qofaaf miti. Meeshaa guddaa isaan ittiin jeequu danda'anii fi waan hedduu balleessuu danda'uudha namni kun. Kanaaf isa achirraa kaasuun barbaachisaadha. Gara mootummaa naannoo Oromiyaatiin laafinni akkuma jiru garuu yeroo gabaabaatti furmaata argata jennee abdanna. Gargaa waa'ee nageenya Oromiyaa kaafnee keessattuu daangaa Harargee baadiyyaa akkasumas Baalee Gujii Boorana dabalatee haga naannoo Affaarii fi Walloo irratti tarkaanfii fudhatamaa jiru wal qabatee gama lixa Oromiyaa kanatti torbaan dabre keessa taateewwan taatetu ture. Kunis karaa cufuu rakkoo uumamuun lubbuun namaa darbuun namni ajjeefamuun